Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii kiyyaa hundi keessan iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii? Akkam sa'aatii kana eeddan isiniin jedhaa nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaalii kiyyaa haaraa taate subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa isiniin jedhaa. Walaa jajjabeessinu. Hordoftoota kiyyaan isiniin jedhaa. Me walaa guddisnu Oromoo wal guddisuun jaalattanii isinii. Walxiqqeessu malee jechuudha. Manta yoo YouTube nama subscribe like gootanii itti kaffaltanii be. Osoo itti kaffalamu ta'e maal dhibe ofii kaffalee tooni subscribe godhaa jettanii tooni nufuu dandeessanii garuu kun immoo itti kaffalamu. Ogummaa doolaanii seentaa silkii keessan biraa tuqanii darbuu bichaadha jechuudha. Ani dhugaa isiniin jedha. YouTube ragalee Facebook ragalee osoo nama takka like comment godhin bira darbeen beeku waan natti dhufuu dhiisee yoo ta'e malee jechuudha. Warran duraan beekuun jechuudha ani search godhee tanan viidiyoo isaanii aga dhumaatti ilaalee yoo nufi kootirree natti toluu baatee dhaggeeffachuu dadhabe silkii kubanii lafa godhee deema dhugaa waaqayyo maaliif inni waggaa xumure ofii fuun cufamaan ta'eef jechuudha. Ofii kooti dhaggeeffachuu yoo natti toluu dide viidiyoo banee tana silkii lafa kaa'ee like fi comment kennee fi deema jechuudha. Yaanni isaa sun immoo yoo nama saniin natti tolu yoo ta'e gaadanyoo tokko waan beeku irratti share godha karaa WhatsAppis ta'e karaa imus talaageerratti telegiraamas karaa ta'e irratti share godhe viidiyoo kanaa dhaqaa laala ilaahi jedheeni tooni ittima. Inna nama lama nama sadii dhaqanii tooni yoo subscribe fi like godhaniif nama ta'u bira gahaaf jechuudha. Kanaaf sin immoo miqqiin godhinaa tooni Oromoon aadaa wal jajjabeessuun beektu wal miqqanu malee walaa jajjabeessinu siniin jedha Oromootiyaa. Dhiifama beektu silaa wajjin xiqqoon irraa ragam jennaanaani sinii dhufee naa hordoftoota kiyya walaa jajjabeessinu siniin jedha. Oromoo wal malee maal qabdi? Muktirri baala qabaa. Wal malee maal qabna jedha Oromoo. Na rishoo dibadha warroonni fuulli keessan madaatis hin ta'e rishoon baay'ee bareedaadha jechuudha. Rishoon baay'ee bareedaadha rishoon. Gaafa biyya galtan jechuudha. Ijoolleen mana Arabaa wajjin kun gaafa biyya galle fuulli keenya hin qannasa hin gurraacha'a jechuudha. Kanaaf isa kana yoo fayyadamtan biyya keessattis ta'e biyya alaattis ta'e waan jiru waan ta'eef akkasumas isinii hin gurraachessu jechuudha. Akkuma ugaa jirtaniitti fayyadamtanii sa'aatiidhaan jechuudha. Wanta miidhu tokko hin qabu siniin jedha. Hordoftoota kiyya inna chaanaalii kiyya subscribe na godhaa isiniin jedha. Ammaaf chaanaaliin koo dogongora godhate waan ta'eef amma irraa naa ka'utti YouTube koo subscribe na godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya sin jedha. Na isa kanatti immoo fayyadamaa isiniin jedha ijoollee keenya isa kana itti fayyadamaa. Itti fayyadamaa dhugaa baay'ee tokko sin nama bareedaadha. Osoo dhiqachuu dhaabattanii tooni dibattanii bultanii wanta sin miidhu tokko hin qabu jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha dhugaa isiniin jedha. Irshoo jettanii loomii jettanii bishaan ruuzaa jettanii dubartoota bicha osoo hin taane dhiirri yoo itti fayyadame dhugaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Fayyada madaatii irraa haqaa baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Talbaanis baay'ee ani ergan biyya kana dhufee fuula koo baaziliinidhaan tuskiiseen beeku madaatiin koo isa bakkee kanaa fi iddoo kanatti natti ba'ee ture badee jira jechuudha. Amma baay'ee tokko bareedaadha. Anis akkuma keessan ollaadii kanarra laalisanan jechuudha. Nam mokkoramee jedhee mokkoree torbii lama keessatti jijjiirama isaa arginaan
ijoollee baay'eedha qoodee jechuudha. Ijoollee baay'eenis jijjiirama isaa arganiiru, ijoollee baay'eenis itti fayyadamaniiru. Callisaniituma ijoolleen tokko nama arrabsuun dura osoo wanta isaan mokkoranii tooni ilaalanii irraa dhabanii baay'ee bareeda ture. Garuu ijoolleen tokko callisaniituma koomantii jalatti nama arrabsu. Yani maal akka ta'e hin beeku. Osoo arrabaan dura iddoo arrabaa deemuu dura osoo mokkortanii laaltanii jechuudha. Baay'ee bareedudha. Naa hordoftoota kiyya akkana isiniin jedha. Iddoo jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Chanaal kiyya haaraa yoo ta'e subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Iddoo gaarii oola.